ciiftanii mana cabee dhiifanii fidanii dhaggeeffachiifamee algaa namaa yaabbatina maaltu qullaa nama laaluu sin geessa karaa ati birrii onlaayinii irraa yookiin bakkuma fedhe haa ta'u natsaa ciiftee fidattu isin immoo natsaa osoo waan takka hin cinqamin dhiifama gadaa waliin uffataara karaa isin birrii utuun hojjeteen ciiftanii mana keessan ciiftanii naguma rabbitiin waa tokkotti tun ba'in sababa li'annahu rabbiin sababa godhaa sababa fakkenyaaf yoo si ajjeesuu yaade rabbi sababa godheeti nama ajjeesameetiin sababa yaani kuftee haa ta'u isa kana sababa tokko malee karaa isin birrii argachuu dandeessan feetan raftanii feetan deemtanii waan feetan teessanii isinii himuu karaa tokko malee sababa tokko malee karaa isin ittiin argattan birrii jechuudha. Biraatan deemtee birrii kana sababa tokko otuun godhin wuma tokko malee karaa isin birrii onlaayinii irraa yookaan akkuma feetanitti horuu birrii argachuu dandeessan isinii himuu. Wanni otuu hojjetiin dhufu wanni otuu waan takkatti hin bu'in karaa ittiin birrii argachuu dandeessu otuu waan takkan godhin karaa ittiin birrii argachuu dandeessu miskiinummaa qofa birrii kana argachuudhaaf horuudhaaf ciiftee hin jiru abadan wallaahi hin jiru sababa yooti gooteen alatti rabbiillee yoo sila qadarakee akkati hortu si dabarseera ta'e sababa gooteen naani malee wanni akka kanaan ciisanii horanu wanni akka kanaan ciisanii argatan miskiinummaa qofa miskiinummaa ciiftee argata cinqiin barbaadu miskiinummaa argachuun ciiftee fataa jettee akka barbaadetti argachuu dandeessa. Wanni ciiftee otuun cinqamin otuun waan tokko hin godhin onlaayinii irraa birrii argachuun barbaada jettu miskiinummaa argatta onlaayinii haa ta'u duwwaa tiktookii kana walaadhaa ooluu haa ta'u feesbuukii keessa ooluu haa ta'u akka barbaadde haa ta'u jechuudha wanni ati ciiftee argachuu dandeessu kasaaraan rakkinni birriidha. Shisma rakkina birrii kana argachuu dandeessu akkam jirtan hordoftoota kiyyaa erkana jenee booda yuutuubii kiyya sabskiraayib gochuudhaan eegala sabskiraayib godhaa laayik godhaa harkatiin dhukkubda yoo namni kumni sadi ilaalle yookaan namni kumni sadi ilaalle namni kumni sadi yoo sabskiraayib godhe rakkoo qaba namni kumni sadan sun laayik godhe rakkoo qaba هذا السؤال هذا سؤال لا طبعا ما نمنكم نسدي لايك إلى عليه راجن نمنكم نسدن سو يو إلى عليه يو سبسكرايب قولي إسن أكوبسا ركوك أبا إسن سلا يو قوتا كون غافير يعني غافي مانا كيساتي يعني غافير وما سفرك تقول غافة مولا يعني كون فكينا ماما نتبي تسبجد أنا متي غافير غافة أما يا وكنا تكو مارجا جرتان ورا لا يوتيوب كي يرجع تمتي مولا تاسنيت نمكم بجاه تمسك دتي بس كالكوفا yeroo kanatti waggaamee hojjedhee anammoo yeroo hedduu yuutuubii irraa akkamitti akka birrii argattanu tiktookii irraa akkamitti akka birrii argattanu yeroo hedduu deebi'ee himaan wallahi alazim ammoo isin eenyuun barbaadan isa ijjee qabatu malee karaa isin birrii itti argattanu onlaayinii irraa inuman isin ani ndoom hamman argadhe nani nama hamma argate himu beestee takka hamma argadhe nani maan hamman argadheera jedhani ma beektan miti shuf ammaaliif narraa hin qannasochuufan Kanaafuu yeroo kanatti akkuma argaa jirtan kun loogoo Riyoo Shaafii argaa akkuma argaa jirtan loogoo kiyya kun ammoo gizee kanatti 68,900 taa'u jechuun isin qaanfachiisu isin gaafachiisu waggaa hedduu kana jechuudha. Kanaafuu laayik godhime dursa laayik godha dursa laayik godha achi kaatee sabskiraayib godha achi kaatee viidiyoo keenya ilaalaa viidiyoo kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun arga viidiyoo kiyya waan tokko viidiyoon qabu jechuudha. Erga kana jenne otoo gama onlaayinii akkaataa birrii argatanutti hin dabarsin dura otoo akkamitti birrii argatamaa hin dabarsin dura wallahi ana kan maaliif beektanii fedha rabbii keessaa miti onlaayinii irratti hojjettee argachuun kompiitara keetiin yookaan bilbila kee shoof bilbila kee kana ana amma laaptooppiin qabu duraan hin bitanne hin barbaadu bilbilan viidiyoo isinii waraabaa kana hin qabu. Enggak buturan isi kan afi isi kan wifi tokko laata mana kee jirti kan wifi tokko isi afi isi mana kee jirtu nan waggaa hedduu jedhee jiru yeroo biyya alaa jiru yeroo Itoophiyaa jiru sakana bilbilan bitu iPhone kana hin bitu takka Ultra kana takka bitu hin beeku isi maan hojjedhe waggaa meeqa isi maan hojjedhe tan birrii meeqa argadhe nama heddus baree jedhe anammoo yeroo hedduu isin gargaara karaa YouTube irraatiin karaa ittiin baallaqa argattan yoo na gaafattan isin gargaara jedheera moo jenne jedheera moo hin jenne karaa kana himaa jedheera moo hin jenne afaan qabateen taa'ee komentii ati jedheera moo hin jenne akka isin fayyadu hada su'aal jedheera moo hin jenne fayyadamaa jedheera moo hin jenne na gaafadhaa isiniif anima jedheera moo hin jenne
شوف اسمه مرة كوكا بابر أنا عمتي كرر كوكا بوجود كنا في أبولي وانكيا أنكر فيتني إنه تيك توكي لكنا تو تيك توكي هرلا كم بلا ما في كم سجل تمشان تقع جان كبا نما ميك أنكور نما أفرق كم أفرق فانكو كم بس هذي قوتورا إنه كل سكما ربي جدين كنا في أبولي وانكيا إسين أكو من إسينيمو إسين وانغا فتشو بربادة كراما لأرغتانو كراك gaarii nagaafadha isinii fanimaan maaliif yoo isin nagaafannaan an isinii hime an ammoo rabbiin biraan gadha karaa gaarii ta'e isin qajeelcha waan ta'ennaan haraamaan argadha haqqii namaa fuudha badii ooshu isiniin hin jedhuan tuguma yuutuubiitiin dabarfatiin meemee viidiyoo kana ilaalee walitti deebina waya sorry yeni sitotai sasitenu tsadulai yeni muhna terbabai ubalami kini gara boleh wanki kanafu yeni fikir mushrai abba wal fudani aku marga jirtanu watu ko ran fadde ngede gizeni wadu baddo ngede gizeni wadu baddo waawin ran fadde yaro hiddu namni maal turtani maakin durbummaa qabdi siree cabee dhiifama naa godhaale siree cabee sagalee siifaa kurree fidanii dhaggeeffachiifamee waan egaa godhamaa ture yaa jara keenya maal fakkaatan isin ilmoo haa qabaattu durbummaa haa qabaattu haadha kan ammoo mistiraan akka namni nageenya tuqaa ilmoo haa qabaattu haadhabdu calamina dhaggeeffadhala maaltu isin nibi wal jaallatanii wal fuudhanii jara lamaanuu ni jaallannaanu waa'ee durbummaa yaa keessa maaltu isin galcheesiin fetu haa qabaattu fetu haa dhiiftu fetu haa gabaabbattu fetu haa dheerattu wal jaallatan miti wal jaalalaan ni kaa wal godhatanii wal fuudhan miti isin maaltu galche maakin durbummaa qabdi lakkii hin qabdu dirqama isin maal jette beetanii deenqa namaa keessan galinaa dakattaftanii itti ulaarratti hafaa baqqaa isin ol galuu hin barbaachisu ol hin galinaa mana namaa keessa naqinaa algaa namaa yaabbatinaa namaa wajjin hin ciisinaa mana keessa namaa wajjin hin ciisinaa jira keenya maali hin ciidha algaa namaa irra maaltu hin gala isuma ammoo algaa namaa keessaa dhaxxanii waan jarri uffatanii bulan irraa fuutanii maaltu qullaa namaa laaluu sin geessa qullaa nama jaartaaf jaartiidha waa dubbummaaf waa'ee dhabii qabaachuu kan beeku jaartaaf jaartiidha isin maaltu keessa geesse maaltu mana maakii keessa sin geesse maaltu ol isin dabarse keessootti saalaatti naftanuu keessoo galtanii xinii uffatarra yaaftanii ilaaluu maaltu sin geesse maaf cinqamtani maaf gad hin teenye isin yaa nama keenya maaf hin cinqame na dhibaakoo wallahi na dhibaadha qabaattee dhabdee maaltu sin dhibesi akkaanti cinqamaa turtan hedduun keessan obboleewwan keenya kanaafuu waa'ee durbummaatti gadi qabdanii haasee dhiqachuu danda'an keessi mana keessaa hin soraadhe mana keessa dhiqana dhagaaniif hin soraadhe yaani wanta kanaa kun sheemiidha qaba wanta kanaa kana haasa'uun ikkoo qaanyiidha akka keessanii kanaa miti yaani anamba fakkeenyaaf waan haasa'u ta'ellee mana keessaa hiyyeellaa kana dhageenya natti kolfanii maaf miidiyaa irratti waan taane haafte jedhanii shuuf anaa miti iyyuu bar otuma sagalee kiyya waan akkanaa kana haasa'u dhagaame jechuun natti ka'ani kanaaf jechuun mana keessaa natti ka'u kanaaf soraadha kanaaf gadi qabee haase waan akka isin immoo miidiyaa irra baatanii maakiin durbummaa qabdi siree cabsite waan akkanaa kana haasoftanii jillaatanu rabbi qaanyi isinirraa fuudhee subhaanallah waa'ee namaa keessa maaltu isin galcha kanaaf obboleewwan kiyya karaan ittiin yuutuub chaanaalirraa birrii argatanu yuutuub chaanaalirraa birrii argachuun qotuu aramuu dirqama dhaxxee waa barbaaduu dirqama waan akkasiin barbaadu viidiyoo ati hojjettu waan fedhe hojjedhu garuu karaa jalqaba irratti viidiyoo hojjettee waan hin taane yoo gadhiinaan namni ilaalee nama qofaa namni si jibba ammoo rabbinis si jibba waan ammoo hin taane gadhiiftee hojjettee namni si jibba rabbinis si jibba tabaan namni amma viidiyootti gadhiiftee yoo jibbe koo waan hin taane yoo ta'e waan namni hin jaallanne waan ilma namaa badii tarkisu waan nama gaddisiisu yoo ta'e rabbis hin jaallatu ammoo namni sin jaallatu rabbis akkuma kana sin jaallatu sigalee kanaaf waan ilma namaatti tolu waan nama gammachiisu qofa yoo gadhiifte ammoo ilma namaatti illee hin tola rabbi illee hin jaallata jechuudha kanaafuu yuutuubii irratti hojjechuun yuutuubii irratti hojjetanii birrii argachuun wallaahi cinqii tokko qabu cinqii tokko hin qabu isin tofira cinqii kaadha isin amma tiktookii barbaaddanii tiktookii irratti iyyuu tiktookii irratti fiiguu tiktookii irratti taphachuu tiktookii irratti sirbuu waan akkasii malee isinii hin ta'u rakkoon keessa waan akkasii malee isinii hin ta'u kanaafuu dhiiftanii yuutuubii irratti hojjettanii sabiskiraayibii 1,000 gizee keessan
Alhamdulillah. Nimo comment yaratin sin debisa. La amma waan hin taane gadhiisuu dhiiftanii YouTube kuno subscribe nana ma waggaame hojjedhi har'a subscribe kana hunda gadhee miti subscribe kuma tokko argattanii yoo jettanii diraamaa adda addaa waan nama hin ta'an qaanyessine diraamaa gaggaarii yoo hojjettanii jettan mana keessatti jechuudha isin galee diraamaa rabbinis namnis jaallatu hojjettanii haadha manaa keessanii wajjin ta'u dubartii miidiyaa irra baasuun hin ta'u walaakin ammoo eeyyama keessan baatee dhimma keessan inni isintu gaafatama waan ta'ennaani miidiyaa irra wajjiniin waan adda addaa hojjettanii karaa ittiin biree argattanii jechuudha. Isin galee waan adda addaa hojjettanii jechuudha. Anna kanaafuu followers subscribe kuma tokko ol darbitanii gisa jettan karaa Google AdSense-tiin YouTube Studio keessan jechuudha. YouTube Studio keessan guututtanii wagga jettanii bakka YouTube Studio amma bakka inni birriitti saabu isinitti mul'ata jedhee yaadu malee bakka inni birriitti saabu asila birriin kun mul'atu jedhee yaadu kanaafuu iskiriinii kana waan waraabu isiniif fidasee bareecha jechuudha. Kuno YouTube Studio keessatti isiniif birrii keessan isinii isaabuu danda'a. Kuno view keessan subscribe channel keessanii warra keessatti warra laptop qabdanu yaani laptop wandi qabdanu bareecha isinii mul'isa. Maal garaagarummaan isaa maanni laptop dirqamaa miti computer dirqamaa miti. Ammoo mul'isuu gizee bareecha isinii mul'isa jechuudha. Isinii galee kanaafuu akkanatti hojjedhaa fayyadamaa ani immoo waan wallaaltan immoo comment irratti na gaafadhaa isiniin jedheen jira. Meemee kutaa biraatiin walitti deebina. Amma kan iskiriinii kana waan waraabu sirreeffadhee keetanii iskiriinii haati waraabaa isin agarsiisa kana booda jechuudha. Isin galee kana booda kan isin agarsiisa galatomaa ulfaadha. Salaamu alaikum.